لابتوب مالي سلكي براف برانقف. Nu darbite bannatti Akkam shamma beektaa kenna amma miila fakkii didiriirfannee asoomna. isheen irra ergachaa jira laali qol. Boo! Tayaani Sorry. tasa ashi dhufu. Tasa. Isin ba takka. Lakki nu addaan nu oofini bayaani. Ini gaya bara. Kaisain bo isin ba su bare. Inuu amma baatanii hirtanii baa. Yoona ishira wayiitti jira. Si komantiidhaan shira wayiitti jira. Oh my god, koomatti argitanii dhuftan hin ta'u nuumaa takkan jennu ba'uuf yemma. Ba'uufi bar waan tokkoon ergaa tokkoon namatti natti mee dhufaa beena. Okay, jechuun isin firaan wanta godhuu dandeessanii? Hin dandeenye. Wallahi? Mooyitii ofirraa si godhuu dandeenya malee si baasuu hin dandeenye. Baay'ee hin baabee. Hayyee. Yoo fate waa taane dhiisuudha. Baa. Ergaa tokkoon itti hima ergaa sun waan naaf isheen bichaan walitti himnuudha. Baay'ee bootti jira qabs. Sumee hojii sumayyee. TikTok na wallaalchiste yoo sumayya. Akkuma sila baatatan si baa. Hojii sumayyee wallahi adiga onnoo godhu. Yaa rabbi. Nana kaka. Duratti akkamitti baatan? Laa. Akkan dafee dhufuun feetanii? Sagaleen Mi'uutti gootee? Warri na bira jiranii jechaa jiranii? laa baabaa kiyya bara akka shirri komantiidhaan jiru nan beeka bara anaafis hin gidduu namni tokko nu gidduun seenu miti yeroo waadaa keenya kanaaf warra komantii dhiisa kaa. Ayyee kan isiniin baasu jira kan. Nu baasi. Ayyee. Amma jalaan qabin anis jalaan qabu. Komantiidhaan naqanii waa jedhaniini. Yaa rabbi nama keenya jar eessuma biraadhaan nan jedhee Oromoo jalaa qoyan. Ni qoosa inni. Akkam beektaa mana keessa jechuun jiramii adda kiyyan jiraadhamii. Innaa gaafan akkas laayivii bane osoo hin beekin yookaan ayinaa furuuti waa mateen of bira kaasii galee gizee kaan firiijuma keessatti tabalaasheetuma gata yookiin akkana sinfaan haasa'u kana fuudheetuma tokko takka osoo afaan godhadhu saayinaa irraa fixa. Si galee? Akkumaan kuuftee haasaa nyaata badhuute. Si alaa deema. Gizee kaan moo itti dhimmamee fudhadhee inti nin ta'u. Lakkoodha bar. Innaa akkasi jedhe na habibti of biraasi baafadheera. Aan fakkeenyaan akkuma gorsaatittuu siifis haa ta'u dubartii biraatiif haa ta'u wallaahi akkuma gorsaatittuu jechuudha. Fakkeenya abbaan manaa kee gastii namaa gaafa seenu fakkeenya si kaasa gastii namaa gaafa seenu bakka namni waa barsiisu bakka dubartii waa barsiistu intinee osoo hin taane bakka kinoo sheektoonni waa barsiisan kana bakki keerii qabu yoo seenan alatti gastii irra si jammar taa'ee anis hin godhamma bakka kinoo ijoollee zim jettee teechee malaa quddisii hin qabne akkan jedhanii too haasa'an sana oo hamzaan seenu si galee mikinaatu dhaabbata kee miidiyaa irrattis haa ta'u lafa irrattis haa ta'u eenyu wajjin akka dhaabbatu. Eenyutti akka saahiboomtu. Saahiba si jammara ta'aa manaa kan godhatu sin barbaachisu sa'aatii kana keessatti hiriyaa eenyu akka godhattu lafa irrattis eenyu wajjin akka deemtu. Bayaaniin narra ergachaa jira wallaa amma jalaan qabu beekatii dhafe. Godhachuu qabda si galee. Ittaan sana miidiyaa irra tattabbaa manaa keetii miti gastii dubartii zim jedhanii waan hin taane haasaa bira gaafa argite callisteen laalin mikinaatu waan keeti waan ta'eef dogongora isaatirraa situ deebisa. Si galee dogongora keetirraa immoo isa si deebisa. Yoo jireenya keessatti waliin gorsanne waliin jajjabeessan si jamarinu jireenya hin jedhamu. Si gidduu maaltu seenaa deeme qilleensa seenaa deeme. Jireenya kee keessatti dammoo hin deemtu jechuudha. Lammata irratti dammoo hiriyaa qabaattee hiriyaatii yaadhaa hoo dhobbaa manaa hiriyaa wal baradhu jettee lakkoofsa hiriyaa keetii isaaf kenni ta'uu kan wal barsiistan. Hiriyaan gisee haala hatta maatii keetuu hin barsiisin. Intinii miti jechuudha. Abbaa manaa keetii jechuudha miti jechuudha. Abbaa manaa kee hiriyyuma keetii irrattuu bilbilee akkuma haasofsiisu
jamin maaf dhalaa wajjiniin haasaa jireenya kee abbaa manaa keeti waan haasa'uu qabu osoo wajjiniin haasaa miire gisee amma namni jireenya si diigu malee jireenya si jaalamti antikkaa bayaanin irraa fagaadhen jiraami hiriyaa kumaataman qaba miti silkii kiyya fuudhen hoodha wal baradhaadheettiin kenna. Akkasii wallahi. Akkasii wayya wallahi nutti miidhameera waan akkana gaarii mitanii mudannoo na mudateera wallahi. Gaarii miti. Hiriyaatiidha lakkii kan waliin barsiisette fuutee hatta silkii kiyya fuudhee hoodhu wal baradhuun jedhe maaliif wal barata maal gootiif maal barbaadda yoo na jaalatte naan hiriyaami erga hiriyaa tiyya taate anaan waan yaada siyaata waan wal gargaaruu qabnutti bakka wajjin bashannanuu qabnutti isteeppii qabalaan jireenyi si faana jiraatu fi jireenya bamanaa kee faana jiraatu si galee hatta qaamanis wal bira jiraadhu jireenya kee keessa fakkeenya dubartiillee mana kee fiddee guyyaa 3-4 of biran teechisiin dubartii fiddee si jammara mana kee yoo mana tu qabaatte kifilii keessummaa addatti qabdamiti biyya jirta siinaa jedhu dubartii sun alagaadha kifilii keessummaa addatti qabdamii kifilii san kaayif mana tokko keessa jiraattee abbaa manaa kee faana dhuftee keessummaa dubartiin takka fakkeenya ijaazaa bahuu wanta akkasii ikkisi mana kee keessa natsaannatti dhan jiraadhu malee abbaa kee manaa kee faana dubartii biraa fiddee mana keessa hin jiraachisiin leesh akkaataa kee haala kee amala kee uffannaa kee akkaataa itti bultu wallaahi hin godhan fakkeenya gaafa bayaanii na bira jiru fakkeenya mana keessa adduma kiyya jiraadha naafi sabichaadha yaani dubartuma jedhaman ofitti fuudhu amma son namni mana kiyya dhufu hin jiru namni mana kiyya dhufu mana namaa sin naqan yaani injaaradhu mana namaa dhaqu milaalbaata ilmi namaa kabaja qaba miire kabajaan bakka tokko waamamtee bakka itti dhaqxuu fi nama kabajaan yeroo iida jira waan tokko jira miti nama bakka namni si barbaachisu jira akkasitti kabajaan dhaqxee kabajaan nama ofitti fiduudha malee namni tokko osoo sittiin bilbiliin dhufee uraasa irratti dha'ee mana jirtaa siin jedha maal jira si jamar mana keessitu kabachiisa jireenya keessi kabachiisa abbaa manaa keessitu kabachuu danda'a si garee. Kanaaf dubartii fi abbaa manaa kee walitti dhiistee nan dhufaa wajjin taphadhaa. Deema tuumee kana wajjin naa bitaa koottaa suuqii naa dhaqaa muulii naa dhaqaa no wallaa kana ufuma keetiif jireenya kee ibidda naqaa deemta si galee malee abbaa manaa kiyyaatti taa'ee deemee hiriyaa kiyya wajjin muulii dhaqee meeshaa naa bitee dhufu hin godhu akkas. Ishii sumee asirratti fakkeenya nyaata yoo wajjin hin dhiyeessuufan. Dhiiraa adda dhiyeessatti ishee dubartii sana ishee goddanyaa tiyya osoo mana keessa yoo wajjin jiraanne ishee faana nyaadha malee ana abbaa manaa jedhee too nyaatumayyuu hin dhiyeessuufan. Ajnabii wajjin leessi nyaatanii. Akkasii wallahi. Shariyaa sineeyya musume amma dubartoonni tokko jaarsa namaa ta'uu ni beeku bar an barreessituuf akkam nagaadha minaamin ni jira. Ni jira yani waan messenger sana bira jira tiktokiin sa waan hundu sana bira jira mi barreeffamni dubartii ni jira anattis dhiirri ni barreessa si galee isa bicha innis nama social media ta'uu nan beekas nama social media anis message dhiiraa waa'ee milaalbaata dhimma daruurii dhalaatitti hin deebisu inni message dubartii nu hin deebisu waan message hunduu na bira galanan arga si galee innis waan barreeffamuu ni argaan. Nah, waan akkasiiti dabalatamoo gaafa jaarsa namaatti hin barreessina jaarsa kan jaartii namaatti hin barreessina falaasaa laqa. Hiree kan biraa yaalladhaa malee jaarsa namaatti hin barreessina. Erga heerumee kaatee dhiirri mool tokko jaalatee ala gadi hin bahu bar. Erga heerumee kaatee of gatti bakka heerumeera jettee maal jettee si galee hatta yoo sirraa fagoo raatellee fakkeenya fataa hidhii uffadhu rifeensa kee qabsiisi zanaa hidhii viidiyootti bilbilii jala akkasii oonan jedhe moo qullaa fuuldura taa'ee jana janii miti laa jaarsa kee halaa yoo ta'e qofa seeraan uffadhuuti wallaahi inni hin qaanfadhaa jechuun jiramii yoo wanti nitu wallaahi natsaannatii hin qabani bas rabbi naa gargaaru malee bakka sanitti garuu fataa uf godhi si bira jiraatee sirraa fagoo raatee majammaraa irratti sidaat laraasish no qulqullinni yeroo hunda cinqatti haasaa oolistee dubartii firiyaa taatu uffata bareedaa fuula nagaa sigalee wanti feerree yoo dhufe dhabame fuula nagaa inti ciqaaqin kan akka ciqilciqi dhiirri siifatu hin jiru
Yoo caqacaqxe ganama caqacaqxee sogolte galgala caqacaqxe kasirraa fagorus kasirraatti dhiyoorus si baqatee deema gaafa